Tafarii Salaalee faarsaa haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi hedduu kan namatti tolullee akkasumas illee kan nama bohaarsuu fi kan nama ajaa'ibsiisullee isinii qabannee deebinee jirra. Egaa isinirraa kan eegamu immoo chaanaalii keenyaaf warroonni haaraa taatanii warroonni gara jalqabaaf dhufaa jirtanii chaanaalii keenya kana sabiskiraayibii cuqaasuun akkasumas illee gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Kana malees immoo warroonni chaanaalii keenya laayik maatii taatanii jirtan akkasumas laayikii fi akkasumas immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer godhaa. Yoo sheer gootan faarfataa Tafarii Salaalee illee baay'ee kan fayyaduu danda'uu fi akkasumas illee faarsaan isaa kun namoota hedduu bukkee illee akka ga'uu danda'u jechuudha. Egaa daawwattoota keenya gara viidiyoo har'a qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu hundumti keessan iyyuu Tafarii Salaalee sirbaan beektu jechuudha. Egaa faarfataa kan ta'e yeroo ammaa kana Tafarii Salaalee kanaan dura sirba baasaa kan turee fi dhiyeenya kana immoo waldaa araaraa dhaqee waldaa araaraatti amanuudhaan akkasumas illee gara faarsaatti addunyaa ganeedhee gara faarsaatti kan deebi'ee turedha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa sirbituu kan ture faarfataatti kan dhufe kun yeroo Caalaa Bultumee innis didee gara faarsaatti dhufe yeroo sana Tafarii Salaalees dhufee ture jechuudha daawwattoota keenya. Egaa dhiyeenya kana immoo waldaa araaraatti argitaniitu jechuudha. Faarfataan kun yeroo inni achi keessatti amanaa ture jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana immoo faarsaa bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee faarsaa waa'ee du'aa ka'uu Yesuusiin qabadheen dhufaa jira isiniin jechaa jira. Mee akkamittiin simattu jecha hundumti keessanuu koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuun dagatinaa. Warroonni illee akka inni dafee dhufu barbaadanii. Egaa faarsaan kun faarsaa waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti kan hundeedha jechuudha. Egaa hundumti keessanuu faarsaa kana akkamittiin simattu isiniin jecha. Egaa faarsaan kun kan inni dhufu bor galgala yommuu ta'u hundumti keessanuu akka hawwiidhaan eegdan abdiin qaba jechuudha. Egaa faarfataa Tafarii Salaalee kana immoo jajjabeessaa. Faarsaan sun kunillee akka inni namoota hedduu bukkee guufu immoo viidiyoo kana immoo sheer godhaa isiniin jecha. Egaa faarfataa Tafarii Salaaleedhaanii dafii kottu jennaanii dafii qabaddu as ga'ii uummanni ittiin eebbifamuunnaanii. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabannee dhufne immoo kana ture. Amma xumura qophii keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo kan biraan walitti amma deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.